Ayyuuna ka jette isin Oromoo miti isin naman jajjabeessitanii isin naman gargaartanii ayyuu kingi ayyii kungi jettu garummaa sabiskiraabii na gootanii qabdanii sabiskiraabii narraan qabdanii sabiskiraabii na godhaa 50 gashaa Oromiyyuu wal gargaaraa warri soddaayyuu wal guddisuu yooti waan badii hojjettes yooti waan gaarii hojjettes isaan si jajjabeessanii sabiskiraabii si godhu isin maaliif sabiskiraabii gootanii nan gammachiistanii mee sapiraayisii godhaati sabiskiraabii godhaati na gammachiisaa isiniin jettee jirte dhugumattee sa'o. Otun gara yaada kiyyaatti darbine waan isheen sumayyaa qeexxee irraa dubbachuu dhufe waan ta'eef isa dhugumatti Oromoon keenya naman guddisanii otoo subscribe sin godhin otoo laayikii sin godhaniitu callumadhanii si ilaalanii si bira darbuu jechuudha nama tuffatu jechuudha bakka namni ga'u hin beekanii amma namaa hin beekanii keessa namaa hin beekanii nama tuffatu jechuudha. Otoo subscribe gootanii fi akka kootinatti tola dhugaa rabbii subscribe otoo gootanii fi hedduu tokko natti tola maaliif jajjabeessuu qabdu waan ta'eef amma ni YouTube meeqan YouTube 5 subscribe godhee jira. Original shaniini subscribe godhee jira ayyu hunda isaanii iyyuu jechuun maaliif jennaan waan hin hordofuuf iyyuu yoo isa tokko natti dhufe isa tokkoon subscribe godha ammani asirraa emailii 11 qaba garuu naannoo emailii 11 qaba fakkeenyaaf asirraas emailii 15 moo meeqan qaba asirraa emailii 15 qaba silkii lama silkii kuna silkii lama waan hin qabuuf isanitti waraabaa jiru irraa gara emailii 20 waliin qaba laptop irraa gara emailii 10 moo meeqan qaba laptop badaan fayyadamu silkiitiin fayyadamu anummaan otuun ka'ee subscribe 50 na biraan argatti otuun itti ka'ee subscribe 50 na biraan argatti ani emailii kana waan hin gadi bubuusuu fi itti fayyadamu silkii tokko irratti fayyadamu emailii saatiin qabsiifadha saatii ofii kiyyaa qabsiifadhaani saatii hin bitu amma ijoollee YouTube bantan tokko saatii bitu tokko immoo viidiyoo namaaf fidanii irratti feetanii saatii wanni gootu ani saatiin qabsiisu ani saatii hin bitu saatii ofii kiyyaa qabsiisa maaliin qabsiisa lookeeshinii jijjiireen qabsiisa lookeeshinii yoo fedhe Ameerikaa yoo fedhe Kanaadaa yoo fedhe Dubaay yoo fedhe Turkii midhaan kana irratti lookeeshinii jijjiirradhe qabsiisaa jechuudha happy jira waan ta'eef happy itti lookeeshinii jijjiiru jira happicha silkii hunda isaarraayyuu nan qaba gadi buufadhee happicha itti jijjiiraa jechuudha malee saatii hin bitadhu maaliif viidiyoon keenya baalaarii waan hin qabneefu saatiin dafee namaaf hin guutu ijoolleen viidiyoo namaaf hin ilaaltu gadi dhooste dhiifte deemti viidiyoo namaa ilaalanii xumuran ijoolleen kanaaf saatii siif hin herregu kanaaf jedhee ofii kiyyaa itti sakkaalee qabsiifadhaan saatii dhugaa rabbi lookeeshinii ko jijjiirradhe full saatiin kiyya naa guutaa jechuudha naman karadhu midhaan hin jedhu malee ayyuu gara subscribe 50 nan godhaa fi anu dhugaa surprise godhu ka'e ayyuu dhugaa siif hin godha subscribe 50 amma saatiin qabsiifachaa YouTube tokko saatii 400 saatii 300 naafe amma isa qabsiifachaa jira YouTube tokko saaticha qabsiifadhee xumura jennaan wallahi subscribe 50 ol siif hin godhaan ishee dhugaa ani bar namatti hin cakkanu dhugaa rabbiin namatti hin cakkanu nama lemedhuun barbaadu jechuu kanaaf siif hin qabsiisu ምንም ችግር አለ መቼ እናቴ dhugaa subscribe godhaa fi otoo subscribe godhanii ilaalla jajjabeessuu qabdu ayyuu keessan king jajjabeessuu qabdu dhugaan isiniin jedha wanni asirratti maal jechuu barbaade $1 yoo fedhe feekii jijjiiree qabsiifadha beektanii $1 argachuu yoo fedhe illee feekii jijjiiradhee Ameerikaa Kanaadaa Awurooppaa wayne balaachoo jijjiiranii qabsiifadhaan qaldiin naqoo yeroo tokko maaliif jennaan $1 na lakkaa waan ta'eef akkanas keessa jiru waan hin beekneefi lookeeshinii jijjiirta ምንም ችግር የለም jijjiirratee qabsiifadha jechuudha saniif akkasii kaa iccitii muun hin taatu iccitii ol baasuun ayyuun na baasisiise iccitii kana hunda dhugaa ayyuudha nan godhaa fi an bargaraa namatti hin jabaadha ammaan ayyuun lola miti barri saseen balleessitu irratti lola malee lolu sanuu nan gorsa malee yoo isheen balleessite lola malee hin lolu jechuudha kanaaf jennaani subscribe haga 50 tokko nan godhaa fi subscribe godhaa 50 haa guuttu sanarraan immoo eenyutti naaffaa qaba waa'ee kursii haasaa oolte waa'ee wambarii haasaa oolte sumayyaa moo ayyuutti naaffaa qaba sumayyaa waa'ee kursii kan isheen fiddee nu argisiiftee fi daawwattooti yoo dingata bitatanii namni bitatu hin dhibu jetteetu yoo bitattanii natti maayisiniif hin bitaa kan jedhu fiddee argisiiste malee isheen ayyuu hinaafsisuuf miti jechuudha ayyuun keessan immoo hinaaffaa Saidoo quruphee hinaaffaa sumayyaa quruphee naanaqii kan Saidoo irra bayii gabbaagu kan dhiiraa ta'edhani
jaartii mana kanaa rola fitti. Kan dhiiraati inni gaa inni kan Sumayyaa kan dubartiiti inni kalayyuu immoo kan dhiiraati. Kabbaadi biirootti naa galchuu qacci qo'aadheetanii wanni taate bara ayyuun hin uffatti. Ayyuu yeroo tokko sharxaqqattee dhufti malee shiita keewwattee dhufti. Shiiti immoo akkuma beektan nama bara jechuu malee maa uffata dhabdee ayyuun uffata dhabdee amma isa miidiyaa irratti baatutu uffata sharxaxxii shorxoxxii kaawaa tokkochuma gaddirattee dhufti malee Sa'iidoo dura amma ona qunxaadhaan dura deemti bara. Sa'iidoo dura qunxaa gurdii gaggabaabduu surree keettee dura deemti jechuudha. Sa'iidoo dura mana keessa kan jaarsa bira akkasumatti reembeettumaa isiitti nama gurdii gaggabaabduu wayyaa babbareedduu ishee wayyaa sheeppisee bareechitu keewwattee dura deemti bara amma miidiyaa irraa achuma gaddirattee fiigaa dhufti malee jechuudha. Isa kana ana uffatallee naaf bitu suufii naaf hodhisiisuutti maa suufii maal gootu dubartii hodhisiifataa suufii dhiirota hodhisiifataa. Suufii dhiirota sii bita ooti sabskraabii 50 geesse suufii sana barbaannaan sii bitee si argadha. Sheenirra sii xalaba dhugaa anu suufii xalabuuf hin deemaara. Sii xalaba kaasila sheenirra dhugaan siin xalaba suufii min chiggirallee. Suufii barbaaddee Sa'iidoo yoo dhiisan sii xalabee sii fuudhee gala. Maal sii godha suufii nu ganni irraatti kan dubartiiti maa? Warra mana warri suufii keewwatu warra wanniiti. Warra xiyyaara fe'u. Saani isa warra xiyyaara irraa sanatti. Fe'a malee dhugaa anu ila siifan bitalaa kunoo gadi buuseen jira dhugaa. Yoo feete fachulaa kunoo la bareeddu tokko dhugaa gadi buuseen jira ishee xalabuuf. Jaarsa xiyyaa xalabuuf fanelaa kunoo. Waan akkasii ta'a. Dhugaa faashinii dhabe amma gurbaa eessaanii gurbaan kun jaarsa lubbuyyee fataashoo suufa babbareeda tokko keeta. Faashinii amma kun faashiniin hin jiru isheen irraa nan dhabe faashinii nan xalabaadhe kanumatti qombareedha yaanillee WhatsApp irratti share godhadhee jira xalabuuf si xalabuudha yaayyuu dhugaa suufa babbareeda share godheera ganaa isheen ni keessan galu si xalaba kaawwa feete Sa'iidoo iyyuu dhiisee anu si xalabee si fuudhee gal kaargoo si godhu dhugaa kaargoodhaan si erga kunoo kana la kabbaad. Akkas jettee waan mana haasofte jirti waan bira haasofne waan kursii sana haasofte waan ta'eef ayyuuni waan bira wanti isheen haasofte hin jiru waan kursii sanatu Sumayyaan na inaafsisuu fi anu nan bitadhaayii naa bitaa minaamini jetteeti kan isheen dubbachaa turte. Kanaafuu gaa bitaa fi kaawwaseen suufii barbaadde si gittee bittaa gootu dhuguma keewwatti biseen qalbiin nattu. Dhuguma uffatti mayyuun qalbiin nattu dhugaa. Akka jechaan akka kootti Sumayyaan inaaffaadhaaf hin finne Sumayyaan sitti agarsiifachuuf hin finne Sumayyaan daawwattoota isheetti argisiifachuuf itti malee sitti argisiifachuu hin finne kanaaf jennaani sumata inaaffaa qaba Sumayyaan inaaffaan qabdu inaaffaan si kukkutte kaayyuu bismillaahi inaaffaan si kukkutte dhugaa akka badaa si gochaa jirti rabbi siif halaaffis dhugaan si rabbi siif halaaffis.